Qondaalonni bilisiginaa Oromiyaa dabalataa jecha bootii gadaa karrayyuu keessaa harka qaban adda ba'uun saaxilamaniidha. Xumuraatti nu wajjin tura. Jecha jila bootii gadaa karrayyuu irratti qondaalonni bilisiginaa dabalataa kanneen caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaan jiru keessatti qooda fudhatan adda ba'uudhaan baramuu isaanii barruun iccitii sirnichaa keessaa miliqee ba'ee saaxilee jira. Akka barruun iccitii caasaa odeeffannoo bilisiginaa keessaa miliqee OMN qaqqabe kuni jedhutti qondaalonni bilisiginaa damee Oromiyaa jecha suukkanneessaa bootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwatanii fi karoorsan 20 ta'uu isaanii baramee jira. Qondaalonni 20 ta'anii fi maqaa fi gaheen hojii isaanii adda ba'ee beekame kunis caasaa bulchiinsaa sadarkaa Oromiyaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa fi Aanaa Fantaallee keessatti ka hojjetaa jiran ta'uu ragaa keessoo caasaa sirnichaa miliqee ba'e kanarraa beekuun danda'amee jira. Haaluma kanaan qondaalonni sadarkaa Oromiyaatti jecha kana keessatti harka qaban Obbo Awwaluu Abdii, Koloneel Abbaba Garasuu, Araarsaa Mardaasaa, Fiqaaduu Tasammaa fi Shimallis Abdiisaa yoo ta'an kanneen sadarkaa godinaa fi godina gaditti hirmaatan ammoo Abbaa Buwaaqee, Huseen Bultuun, Boonsaa Sabbooqaa, Kaliil Gadaa, Umar Hambisoo, Daddacha Guutoo, Ibrahim Haajii, Wadaay Bultuun, Mahammad Asaboot, Gizaachoo Makuriyaa, Adaamaa Roobaa, Daadhii Elemoo, Waldaa Kuraa, Taaddala Diriirsaa, Komaandar Eebbisaa fi namoonni biroo sadii akka ta'an agarsiisa barruun iccitii keessoo bilisiginnaatiin dhaqqabe kun. Ragaalee keessoo fi gabaasa Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa armaan dura bahaniin ajjechaan abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame ka murteessee bulchiinsa bilisiginnaa Oromiyaa akka ta'e saaxilamuu fi dhimmichis keessoo sirnichaatti rakkoo guddaa uume akka jiru gabaafamaa turee jira. Ajjechaa suukkanneessaan kun kallattiin qaama aangorra jiru raawwatamuu isaa erga dabballoonni sirnichaa wal saaxilanii booda ragaalee dhoksuu fi dhimmicha gara dabarsuuf ammallee hojjetamaa akka jiru agarsiisa. Ragaan barreeffama dhimma kanarratti miliqee OMN harka gale kun qondaalonni bilisiginnaa Oromiyaa kallattiin ragaa dhoksuu fi gaafatamummaa jalaa ba'uuf carraaqqii taasisaa jiranis 6 ta'uu isaanii tuqamee jira. Ragaa ajjechaa abbootii gadaa caasaa mootummaa keessaa miliqee ba'e kanaan dabballoonni kunis Shimallis Abdiisaa, Awwaluu Abdii, Fiqaaduu Tasammaa, Araarsaa Mardaasaa, Koloneel Abbaba Garasuu fi Abbaa Buwaaqee yeroo ammaatti bulchiinsa godina Shawaa Bahaa ta'uun baramee jira. OMN ragaa ajjechaa abbootii gadaa miliqee ba'e kanaa fi dhimma qorannoo isaa ilaalchisee qondaalota maqaan isaanii tarreeffaman keessaa Koloneel Abbaba Garasuu fi Obbo Awwaluu Abdii dubbisuuf yaalee ture. Bilbila Obbo Awwaluu Abdii irratti deddeebiin bilbilus argachuu hin dandeenye. Koloneel Abbaba Garasuu immoo bilbila erga kaasanii booda waltajjiirra jiraachuu ibsuudhaan bilbila isaanii cufatanii jiran. Erga humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessaa bahanii as godina addaa saba Oromoo kan naannoo Amaaraa keessatti argamutti karaa walirraa hin cinneen namooti nagaa waraanaa fi humnoota naannoo Amaaraatiin jimlaan ajjeefamaa jiru jedhame. Guyyaa humni mootummaa godina kana ejjete kaasee namoonni nagaa gaaffii tokko malee rashanamaa turan. Reeffa namoota kanaallee akka hin kaafne waraanni itti ramadamee eegamaa ture jedhu namoonni godinicharraa yaada kennan. Namoota jimlaadhaan hidhuunis itti fufee jira. Gabaasi kun ka Addis Istaandardii taanee dhiyaata. Humnoonni Tigraay muddee dabre ture ka guutummaa naannoo Amaaraa keessaa ba'an. Guyyaa humnoonni kunneen naannicha gadhiisanii kaasee waraanni mootummaa fi humnoonni Amaaraa bakka humnoonni kunneen turan qabatanii turan. Qaamoleen nageenyaa mootummaa moggaase kunneen yakkoota gara jabinaa uummata godina addaa saba Oromoo keessa jiraatu irratti raawwachuu ragaaleen namaa fi suuraawwan akkasumas viidiyoowwan godinicha keessaa haga ammaa bahaa jiran ni mirkaneessu. Dhimma kanarratti qorannoo torbaaniif godhe jechuudhaan gabaasa bal'aa kan qopheesse Addis Standard godina tana keessatti guyyaa humni wayyaanee gallakkisee kaasee ajjechaan jublaa fi hidhaan walirraa hin cinne raawwatamee jira jedha. Bulchiinsi gara gadii tarkaanfii shororkeessitoota irratti fudhatamaa jirudha jedhee amanaa jedha gabaasi kun. Akka gabaasa barruun kun baasetti godina addaa saba Oromoo keessatti tarkaanfii kanaan kumaatamni hidhamanii jiru. Dhibba hedduu kan ta'an immoo jumlaadhaan rashanamanii jiru. Makalaakaan Oromoo jiraatadabaacho? Odeeffannoo kana kan na mirkaneessu ragaalee viidiyoo fi suuraa namoota aanaalee garaagaraa keessaa jumlaan mootummaadhaan rashanamanii reeffi isaanii tuulamee argadhee jira jedha Addis Standard. Namni sanyii Hasan jedhan jiraataan godinichaa kan miidiyaan kun dubbise akka jedhutti akka humnoonni Tigraay lafa kana gadhiisanii ba'aniin humni mootummaa yeroo to'atetti torbaanota jalqabaa hojii ijoo kan godhate nama jumlaan fixuu ture jedha. Bakka itti nama ajjeesanitti nama hin dhiyeessan kan jedhu sanyiin reeffa akka hin kaafanne waraanni ramadame reeffa namootaa eegaa ture jedha. Baay'ina namoota rashanamanii hin beeknu kan jedhu sanyiin torban muraasa booda konkolaataa boorataadhaan jumlaadhaan ofuma awwaalanii jedha. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessa hidhaan jumlaa qaamotuma nageenyaa mootummaa kanaan raawwachaa ture. Dhaabbileen mootummaa manneen barnootaa fi qe'een namoota dhuunfaa bakka jumlaan namni itti hidhamu ta'anii tajaajilaa turan.
Bakki itti nama hidhan hanqatee magaalaa Shawaroobitii fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraatti kan dabarfamanii hedduudha. Gariin immoo mooraawwan waraanaa Oromiyaa keessa jiranitti dabarfamanii jiru. Gidiraan kun hundi maaliif wayyaanee deeggartu? Maaliif gaafa wayyaaneen dhufte asii hin baqatin sababa jedhuuni jedha sanyiin. Yakki tokkichi nu dalagne yoo jiraate qe'ee keenya keessa turuu qofadha jedha namni kun. Magaalaa Baateerraa namni obboleessi isaa jalaa ajjeefame tokko akka jedhutti immoo humnoonni mootummaa maaliif shanii deeggartu jechuudhaan manarra naanna'uudhaan nama adamsaa turanii jedha. Obboleessi koo hirmaannaa siyaasaa tokkollee hin qabu jedha. Obboleessa isaa kana gara warra Baabboo geessuudhaan akka rashanan natti himee jira jedha barruun kun. Jillee Dhummuugaa, Arxummaa Fursee, Daawaa Caffaa Roobiit kutaawwan jedhaman iddoowwan namoonni jumlaan walirraa osoo hin citin itti rashanamaa bahanii. Zarihuun namni jedhamu kan magaalaa Baatee jiraatu kan maqaansaa yaaddoo nageenyaaf gabaasa kana keessatti jijjiirame akka jedhetti bakka Intalee jedhamtu qofatti namni 28 jumlaan ajjeefame jedhe. Warri kun immoo daandii qarqaratti akka rashanaman dubbata. Reeffi isaaniis hin kaafamu jedhama. Miseensonni maatii 8 ga'an jumlaadhaan isin miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamanii yakkamanii jiru jedha. Daa'imni ganna 13 abbaansaa miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamee ajjeefamuus ragaa baha Zarihuun. Jiraataan magaalaa Sanbatee kun akka himutti namoonni godinicha keessatti kabajaan beekamanii fi dureeyyiin Oromoo ta'an adda baafamanii jimlaadhaan hidhamaa turan. Oromoo magaalaa keessaa qulqulleessuun akeeka isaaniiti jedheen tilmaamaa jedha Zarihuun. Qabamnaan ajjeefamuu yookiin mana hidhaa galuun kee waan citee lafa jiru kan jedhu namni kun kanaaf immoo ragaa hin barbaadanii jedhee jira. Uummanni godina addaa saba Oromoo kun dararaa hamaa jala waan jiruuf miidhama isaallee himachuu hin dandeenye ka jedhu namni biraa Baqqalaa jedhamu. Waanan gabaasa kana kenneefis na ajjeesuu maluu jedhee yaadda. Namni baay'een maatiin isaa eessatti akka hidhaman hin beeku. Tasuma gaaf tokko reeffa maatii isaa karaa irratti kan argus baay'eedha jedha. Kun godaannisa seenaa hin dagatamnee jedha. Guyyaan kun saddeeti wanni isaanuma narraa fudhate bakka baatan wajjin maali isaanuma jechuun inni maali? Warra kee ture jedhe. Warra intala bani keessa hin turre biyya kana hojjete. Warra kee ture jedhe. Warra kee ture jedhe. Lakkisi abba baatili na hojjete laa. Dhimma kanarratti bulchaan aanaa Jillee Dhummuugaa Ahmad Muhammad qaamoleen nageenyaa seera kabachiisan malee badiin dalagan hin jiru jedha. Namni ajjeefame tokkollee hin jiru jechuun haalee jira namni kun. Ragaa malees namni hidhame hin jiru jedha. Faallaa kanaa immoo bulchaan godina addaa saba Oromoo Ahmad Ali bulchiinsi godinaa namoota hidhaa jiran adda baasuuf koree qorannoo hundeessee jedha. Warri akka hojjete mana murtiitti dhiyaata kun immoo haaromsaan gallakkifama jedhee jira bulchaan godinichaa. Hawaasi godina addaa saba Oromoo akka jedhutti garuu ajjechaa fi hidhaan jimlaa wasana hin qabne kun ammallee dhaabbatee hin jiru. Namoonni mana isaaniitii bakka hojiitii akkasumas karaarraa butamanii dhabamu. Lammiileen manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jiran hiikamanii gara jiruu isaaniitti akka deebi'aniif mootummaan Saawud Arabiyaa akka eeyyamuuf hawaasni Oromoo biyya Jarmanii gaafatan. Hawaasni Oromoo biyya Jarmanii dhaabbileen amantaa fi hawaasaa wal ta'uudhaan xalayaa mootummaa Saawud Arabiyaatiif barreessaniin qabiinsi lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiranii akka sirratuuf gaafatanii jiru. Haalli lammiilee manneen hidhaa keessatti dararamaa jiranii gara haala hammaataa ta'etti ce'ee jiraachuu odeeffannoo qabna. Keessumaa yeroo weerarri dhibee bal'atee jiru kanaan hidhamuun isaanii balaa qabaa ka jedhan hawaasni Oromoo fi dhaabbileen biyya Jarmanii jiran mootummaan Saawudii furmaata akka laatuuf gaafannaa jedhanii jiru. Haalli qabatamaa Itoophiyaa dhalattoota Oromoo fi sabaaf sablammoota biroo dhiibbaa siyaasaa, dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaaf kan saaxile ta'uun lammiileen kunneen biyya isaanii gallakkisanii akka godaananiif kan dirqisiisedha. Mootummaan Saawudii haala qabatamaa dhalattoota Oromoo keessaa baqatan hubachuun lammiilee kanneen akka hiiku gaafannaa jedha xalayaan mootummaa Saawudiif barraa'e kun. Dhalattooti Oromoo hedduun jireenya ofii fooyyeffachuuf gara Saawud Arabiyaatti ka godaanan ta'uu fi yeroo garaagaraatti rakkoo wal fakkaatu mudachaa turuu ka yaadachiisu xalayaan kun mootummaan Saawudii akkuma kanaan dura yeroo garaagaraatti godhe lammiilee kanneen dhiifaman gad dhiisuun hojjetanii akka bulaniif akka eeyyamu hagasittuu haalli qabiinsa isaanii akka fooyya'uuf ajaja akka dabarsu gaafatanii jiru hawaasi Oromoo biyya Jarmanii. Gama birootiin duulli Tiwiitaraa lammiilee kanneeniif sagalee ta'uu kaayyeeffate hararraa eegalee guyyoota 5 itti aananiif ka gaggeeffamu ta'uu qindeessitooti duula Tiwiitaraa ibsaatii jiru. Duula kanaan rakkoo lammiileen keenya manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti argaa jiran hawaasa addunyaa hubachiisuun qaamoleen dhimmi ilaallatu lammiilee kanaaf fala akka barbaadan rincicha gama mootummaa Itoophiyaatiin mul'atu cabsuufis dhiibbaa akka uuman hojjennaa jedhu qindeessitooti duula kanaa. Namni Tiwiitaraa fayyadamuuf carraa qabu martuu duula kanarratti hirmaachuu lammiilee kanneeniif sagalee ta'uu akka qabu waamichi dhiyaatee jira. Nuuf dirmadhaa jennee sin eeggachaa jirraa takka abdii murree nu galchitan jennee biyya irraa baanetti galuudhaaf rakkanne
biyyuma irraa baane itti galuudhaaf rakkanne nu dirmadda sagalee nu taa'achaa jiran ijoolleen yoo dhufte biyya tanarra rakkoon isin fiddu hin jiru ijoolleen akka dhuftu haala mijjeessuun qaama mootummaa kamirrattuu dirqamatu nuuf dirmadda yaa fira nutti hin callisinaa yaa lammii